Ashamaa jaalatamtoota maatii miidiyaa Kiilolee guyyaa har'aa odeeffannoo wayitaawaa ta'an qabannee jirra. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Dr. Abiy Ahmed Looreetii nagaa addunyaa ta'uusaa hojiilee guyyaa guyyaan hojjetuun dhugoomsaa jira. Dhimma nageenyaa Sudaan Kibbaa irratti dippiloomaatota biyyattii waliin mari'atee jira. Pireezidaantii itti aanaa Sudaan Kibbaa kabajamoo Benjaamin Boolmeel harka ergaa obboleessa koo kabajamoo pireezidaant Saalvaa Kiir Maayaardiit irraa fidanii dhufan fudheera. Pireezidaantii itti aanaa waliin haala gaariin mari'anneerra. Rakkoo siyaasaa fi nageenya Sudaan Kibbaa si'anaa furuuf adeemsa naannawaa hundaa hammatee akka barbaachisu xiyyeeffannoo kennee kaaseera. Itoophiyaan murannoo deeggarsa uummattoota Sudaan Kibbaaf qabduu cimsiteetti fuftii jechuunis muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed karaa fuula miidiyaa isaanii ibsanii jiru. Akkuma beekamu Dr. Abiy Ahmed waldhabdee pireezidaantii Sudaan Kibbaa fi itti aanaa isaa waliin ture furuun ni yaadatama. Ammas muddama biyyattii keessatti uumameef furmaata barbaachaa dippiloomaatonni ishee gara biyya keenyaa dhufanii jiru. Hojiin dippiloomaasii hojjetamaa jiru damee hundaan bu'aa qabatamaa fiduu danda'eera. Hiyyummaa balleessuu, nageenya waaraa tasgabbeessuu, ashaaraa magariisaa dhugoomsuun, faalama qilleensaa hir'isuu, misooma baadiyyaa fi magaalaa babal'isuu, muuxannoo kennuun walqabatee hojiin dippiloomaasiin mootummaa Itoophiyaa gaggeessaa jiru Afrikaanotaaf faayidaa damdaneessaa ta'ee jira. Kanaaf uummatni Itoophiyaa muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed cina hiriiruun ol ka'iinsa biyya Itoophiyaa guddisuuf tattaaffii gochuun irra jiraatan dhaamsa keenyaa guyyaa har'aati. Egaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota keenyaa qophii qabannee jirru asumarraan golomnaa. Laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Galatooma.